Tasuma maatiin daa'imman isaa yookaan ijoollee isaa irratti wanta inni raawwachuu hin qabne yoo raawwate immoo baay'ee kan itti daa'imman miidhaman maali isaan sammuun daa'imman baay'ee akka inni hadooduuf yookaan immoo dhiphuu amaa keessa akka inni galu kan taasisan keessaa tokko barsiifata ta'uutiin maatiin hundumtuu walirraa dhaaluutiin kan ijoollota isaa yookaan daa'imman isaa keessa taa'ee raawwatudha. Kun immoo miidhaa akkamii geessisa? Waan akka miidhamuuti daa'imman keenya fuulduratti gochuu waan hin qabne nuti. Yoo yaa akkam jirtu jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoota koo Horoon Inspire wartaatan akkamnaa jirtu. Saligaa guyyaarraa barnoota baay'ee bareedaatiif barnoota baay'ee namatti tolu isiniif qabadhee dhufeetan jira. Mata dureen barnoota keenyaa tasuma maatiin daa'imman isaan irratti wantoota isaan gochuu hin qabne salgan maal isaan kan jedhudha jechuudha. Saligaa hanga barnoota kodhumaatti nafaana tura. Tole maatiin yoo raawwate daa'imni kan itti miidhamu daa'imni kan itti boqonnaa dhabu inni jalqaba irratti argamu daa'imatti hiyyuu dhiisuu yookaan immoo itti lallabuu dhiisuu daa'imatti sagalee ol kaasanii yeroo iyyamu madaa sammuu yookaan godaannisa miira amaa yeroo dheeraaf akka itti dhagahamu taasisaa jedhu hayyoonni baay'een yeroo tokko reebicha caalaa itti hiyyuun akka miira daa'immanii jeequ qorannoon tokko ni agarsiisu. Isaan keessatti daa'imatti yeroo iyyaa adeemnu yookaan yoggaa itti lallabnu nerviin dhanna isaanii akka inni bakkee jirutti dhaabatu taasisa. Yeroo kana immoo sammuun isaanii wanta gochuuf keessan akka inni raawwanne taasisaa jechuudha. Yeroo kan itti dabaluun namni sun akka inni itti iyyuu taasisaa jechuudha. Yeroo kana keessatti sammuu daa'ima sanaa yookaan sammuu mucaa sanaa hadoochaa adeema. Hiyyi itti dabalamee itti iyyamu sana. Itti iyyuu isaa irraa kan ka'e sammuun isaa akka inni hin hojjenne ta'a. Ammallee sababa inni hojjechuu dadhabeef yeroo itti dabalamee iyyamu sammuun isaa kan nadoodu taasisa. Namoonni ijoollummaa isaaniitti itti iyyamaa guddatan gaafa guddatan dhibeewwan kanneen akka dhiphuu hamaa yookaan immoo yaaddoo wanta tokko irratti xiyyeeffannoo dhabuu kanneen akka personal disorder isa jedhamu sanaan isa mudachuu danda'a jechuudha. Kanaaf immoo dhiphinaa fi rakkoo adda addaa keessa wanta gashuu danda'uuf daa'ima keenya irratti hiyyuu hin qabnu jechuudha. Akka tasaallee miira keessa gallee yookaan immoo yoo aarree mucaa keenyatti yookaan daa'ima keenyatti hiyyine yookaan immoo itti lallabne saama sana dhiifama gaafachuu of tasgabbeessuutiin dhiifama gaafachuun keenya akka miirri gaariin itti dhaga'amu irra taasisuura darbeelee akka inni dogoggora sanarraa baratu isa taasisaa jechuudha. Kanaaf jireenya keenya keessatti maatiin dogoggoranni raawwachuun mucaa isaa miidhu inni jalqaba irratti argamu itti hiyyuudha yookaan itti lallabuudha. Maaf kanan goone maaf akkasin goone jedhamee yoggaa itti hiyyamu mucaan sun yookaan daa'imni sun wanta sana dalaguuf miirri isaa keessatti du'aa jechuudha. Tole egaa lammiffaa irratti hin argamu immoo tasuma daa'ima komachuu hin qabnu yookaan immoo quba itti qabu hin qabnu. Daa'imman komachuun hariiroon daa'ima sana duukaa qabnu akka inni gadi irratti taasisa yookaan mucaa sana duukaa hariiroon qabnu akka inni irratti taasisa yookaan ofitti amanamummaan isaa akka inni irratti taasisa jechuudha. Komachuun yeroo daa'ima tokko komachaa deemnutti jechuudha. Wanta hajajne tokko irratti gaafa inni raawwatu nafu yookaan immoo fiixaan hin baasin nafu sababa keetti akkas ta'e akkas gochuu diddeenaan akkas ta'e jennee yoggaa komachaa deemnutti sammuun isaa tokkiffaa ofitti amanamummaa isaa gadi bu'aa deema. Akkanuma immoo ofitti amanamummaa dhabuu caalaarra immoo jaalala yookaan immoo jaalalanni sii qabu baay'ee gadi bu'aa deema. Sitti amanannaan isaa baay'ee gadi bu'aa deema. Na komata kan jedhu sababa sana sammuun isaa baay'ee ceephaa jechuudha. Baay'ee miira gaabbii hamaa keessatti seenee akka inni of jibbu taasisaa jechuudha. Yeroo komatamaa deemutti akka inni of jibbee of lallee darbee siin jibbu taasisaa jechuudha. Kanaafuu tasuma wanta nu gochuu hin qabne yookaan maatiin dhala isaa irratti wanta inni gochuu hin qabne daa'ima isaa tokkoon komachuu hin qabu yookaan immoo wanta dogoggorame yookaan wanta bade tokkotti quba itti qabu hin qabu jechuudha. Yoggaa quba itti qabnutti daa'imni sun akka inni ofitti amanamummaa dhabu taasisaa adeema waan ta'eef. Kanaafuu akka inni ofitti amanamuu itti gaafatamummaa akka inni hin fudhanne isa taasisa. Responsibility fudhachuu yookaan ofitti amanamummaa dhaba wanta tokko raawwachuuf jechuudha. Yeroo komatamaa adeemu yoggaa waa dogoggorutti illee yaaddaa wanta deemuuf ofitti amanamummaan isaa baay'ee kufaa deemaa jechuudha. Kanaaf immoo wanta nun gochuu hin qabne inni lammiffaa irratti argamu tasuma daa'ima komachuu hin qabnu jechuudha. Tole egaa inni sadiffaa irratti argamu immoo ajaja baay'isuu jechuudha. Ajaja itti baay'isuu hin qabnu daa'ima tokko irratti osoo hin amansiisin
osoo hin barsiisiin yookaan immoo fakkeenyumaatiin osoo itti agarsiisiin ajaja zim jedhanii itti baay'isuun daa'imman akka roobootii gochuutii jechuudha. Daa'imni kun osoo hin agarsiisiin, osoo hin barsiisiin, osoo fakkeenyaa itti agarsiisiin zim jenneema ajajatti baay'isna taanaan daa'imni kun akka roobootii akka inni ta'uudha jechuudha. Wanta tokko gaafa guddachaa deemu yookaan gaafa guddatu wanta tokko osoo keessi isaatti namanii osoo guutummaa guututti wanta sana irratti konfiidensiin qabaatiin akka inni wanta itti laatame kamuu wanta ajajame kamuu akka inni hojjetu isa taasisaa jechuudha akka roobootii. Akkanuma immoo akka inni fakkeessaa yookaan immoo waan keessi isaatti hin tolle waan keessi isaa hojjedhu hin jenne hojjetee garuu namoota bukkeetti fuula ifaatiin akkasa wanti sun itti tolee fakkeessaa jechuudha. Kanaaf immoo fakkeessaa namaa ta'ee akka inni guddatu isa taasisa. Kanaaf immoo wanta nun gochuu hin qabne inni jalqaba irratti argamu ajajatti baay'isuu dhiisuu. Kanas godhii yoggaa jedhaa deemu daa'imni sun akka inni ofirratti konfiidensii dhabuu isa taasisa yookaan ofitti amanamummaa akka inni dhabuu isa taasisaa deemaa jechuudha. Kanaaf immoo tasuma ajajatti baay'isuu hin qabnu. Daa'imman tokkotti ajaja baay'isuu caalaa fakkeenyaan itti agarsiisaa yoo deemu isicha nun itti haasofnu caalaa fakkeenyaan wanta nun itti agarsiisne tokkodha. Daa'imni tokko sammuu isaatti qabachuu kan inni danda'u. Kanaafuu daa'ima eebbifamaa, daa'ima milkaa'aa, daa'ima waan barbaade, wanta habjoote kamuu galmaan ga'u horachuu barbaanna yoo ta'e yookaan akka inni seeraan miira nagaan sammuu nagaan akka inni guddatu barbaanna yoo ta'e ajajatti baay'isuu dhiisuu yookaan immoo fakkeenyaan barsiisuudha. Inni afreeffaa irratti argamu immoo sodaachisuu hin qabnu. Daa'imman ijoollummaa isaanii irraa kaasanii sodaachisuu, doorsisuu yeroof daa'imman tokko doorsisuu yookaan immoo akka inni sodaatu gochuu jireenya isaa keessatti daa'imni sun irra deddeemine yeroof sodaatee wanta tokko akka inni hin dalagne yookaan akka inni hin raawwanneef akka inni yookaan hin jeeqneef yeroo daa'ima tokko doorsisnu jechoota nuun fayyadamnee doorsisnu yookaan wantoota nuun fayyadamnee doorsisnu sun yeroof nurraa daa'ima san tasgabbeessuu danda'a. Garuu akkanuma immoo hojii irratti illee haa ta'u wanta kam irratti iyyuu akka inni doorsisamee hojjetu sammuunsaa hamanaa guddataa jechuudha. Yeroo doorsisaan hojii tokko illee haa ta'u yeroo inni jeequ illee haa ta'u yeroo inni waa godhutti yeroo doorsisaan yeroo hundumaa itti himna yookaan sodaachisuun itti himna ta'e mucaan kun akka inni wanta ajajame kamuu seeraan hin raawwanne taasisa. Sababa maali? Sababa yeroo hundumaa doorsisuutiin wanta tokko akka inni hojjetu sammuun isaa hamanaa deema. Gaafa guddatullee baay'ee rakkataa jechuudha. Osoo namni san doorsisiin wanta tokko ofii isaatiin ofii itti amanee waa tokko raawwachuu hin danda'u. Waa tokko galma geessisuu hin danda'u. Gana ammaa namni itti dheekkamu ammaa namni itti dutuuttidha kan inni eeguu jechuudha. Kanaaf immoo tasumaa wanta nun gochuu hin qabne daa'imman tokko doorsisuun akka isaan waa hojjetan yookaan doorsisuun akka isaan waa dhiisan gochuu hin qabnu jechuudha. Yeroof nu fayyaduu danda'a. Garuu daa'imni sun akka inni egeree isaa irratti, fuuldura isaa irratti, jireenya isaa irratti akka inni miidhaa guddaa geessisuu danda'u dursinee yaaduu qabna. Kanaafuu daa'imman wanta itti doorsisnu, haala itti doorsisnu, maaliif akka doorsisnu, haala kamiin akka doorsisnu adda baafannee beekuu qabna jechuudha. Inni shanaffaa irratti argamu immoo itti kolfuu hin qabnu yookaan itti qoosuu hin qabnu jechuudha. Daa'ima tokko irratti yeroo itti qoosaa yookaan itti kolfaa yookaan rifaasisaa akka yookaan qaanessaa yoggaa guddatutti jireenya isaa keessatti ofitti amanamummaan dhaba, of shakkaa jiraataa jechuudha. Fokkisaa koo, abaluu koo jennee yoggaan itti qoosnu yookaan immoo yeroo nun itti kofallu mucaan sun guutummaa guututti ofitti amanamummaa hin dhaba, of shakkaa jiraataa jechuudha. Guutummaan itti hin dhaga'amu akka nama hirruu ta'e yookaan immoo akka nama guutuu hin taanetti of amanaa guddataa jechuudha. Kanaafuu tasuma ijoollee keenyatti qoosuu hin qabnu yookaan itti kolfuu hin qabnu jechuudha. Dogoggora inni raawwate uumama isaatiin wanta inni qabuun yoggaatti qoosaa deemu ofitti amanamummaan isaa akka inni gadaanu yookaan immoo wanta raawwatu kamu hojii kamirratti wanta kamirratti akka inni ofitti amanamummaan isaa garbuu yookaan immoo akka inni of shakkaa jiraatu isa taasisa. Kanaafuu tasuma wanta nun gochuu hin qabne itti kolfuu hin qabnu jechuudha. Tole egaa akkanuma immoo inni jahaffaa irratti argamu ijoollee habaaruu yookaan arrabsuu hin qabnu jechuudha. Jireenya arra isaaniitti dubbannu san sammuun isaanii seef gochuutiin jalqaba maatii isuma nun ittiin jenne sana arrabsine yookaan jenne habaare san maatii keessatti fayyadamuu eegalaa jechuudha. Itti aansuun immoo hiriyoota isaa irratti fayyadamuu eegalaa jechuudha. Haala kanaan bakkee baasee namoota bakkee jiran ittiin arrabsuu yookaan habaaruu danda'a jechuudha. Yeroo kana immoo
ijoolleen keessan sun yookaan daa'imni keessan sun maal jedhama? Guddis baddee jedhama yookaan immoo guddisa intollee akka ilma habaluuti jedhamuun akka ilaalchi biraa isaa laatamu taasisa. Akkasuma immoo hariiroo namoota biratti qabu akka inni kufu taasisa jechuudha. Kanaafuu arrabsoos ta'e jechoota daa'imman keenya biratti fayyadamu habaarsaa ta'u wanta barbaadiyyaa ta'u jechoota daa'imman keenya bira dhaabannee dubbannu kamiyyuu itti gaafatamummaa fudhachuu qabna jechuudha. Jechoota nun har'a daa'imman keenya bukkee dhaabannee dubbanne sana walirratti yookaan hobbolaan isaanii irratti yookaan hiriyoota isaanii irratti fudhachuutiin amalli kun keessatti daraaraa deemuutiin dhala guddisa badi akka isa jedhamu san nu taasisaa jechuudha. Kanaaf immoo hariiroo namoota biraa duukaa qabaachuu irratti baay'ee isa rakkisa. Baay'ee namoota duukaa communicate gochuu walitti dhufeenya akka inni dhabu isa taasisaa jechuudha. Kanaaf immoo jechoota ijoollee keenya yookaan immoo daa'imman keenya bukkee dhaabannee dubbannu kamiyyuu itti gaafatamummaa fudhachuu qabna jechuudha. Inni torbeeffaa irratti argamu wal bira qabuun madaalu. Tasuma daa'imman keessan yookaan ijoollee keessan tasuma wal bira qabdanii hin madaalina. Achumaadhuma isaayyuu obbolaan duukaa wal bira qabdanii hin madaalina. Yeroo wal bira qabnee madaalaa deemnutti mucaan sun guutummaa guutuutti ofitti amanamummaa ni dhaba. Of ta'uu dadhabaa jechuudha. Akka nama biraa ta'uu barbaada. Akka obboleessa isaa sanaa ta'uu barbaada. Yeroo wal bira qabnee madaalaa deemnutti mucaan sun of dhiisee jireenya isaa guutuu akka namni isa jaallatu yookaan immoo akka namni fudhatama isaa qabaatu gochuuf dhamaafaa jechuudha umurii isaa guutuu. Kanaaf immoo yeroo wal bira qabnee madaalutti namni muluu nan jaallatu akkasitti nan ilaalu jechi isaa akka inni shakkiitiin guutamaa jechuudha. Kanaaf immoo tasuma ijoollee yookaan daa'imman keessan wal bira qabuun hin madaalina. Yeroo wal bira qabnee madaalaa deemnutti akka inni ofitti amanamummaan isaa kufu akka inni ofitti naman akka namaa ta'uu akka nawu akka namaatti akka inni jiraatu akka namaatti akka inni mul'ata namaa akka inni jiraatu ilaalcha namaa akka inni jiraatu abjuu namaa akka inni jiraatu isa taasisaa deemna jechuudha. Kanaaf immoo tasuma nama kamiinuu duukaa wal madaalsisuu hin qabnu jechuudha. Argamu immoo amanuu dhabu. Daa'ima keenya yoggaanni waa tokko raawwachuuf koo amanuu dhabuun daa'imni sun akka inni miidhamu taasisa. Daa'imman keenya amanuu qabna jechuudha. Wanta hojjetan kamirrattu wanta godhan kamirrattu wanta jiraatan kamirrattu itti amanuu. Ani sitti namana jabaadhu ni dandeessa wanta kana raawwachuu ni dandeessa jennee yoggoo amantii keenya laachaa fi deemnu akka nuun itti amannu akka isaan godhan akka isaan wanta sana raawwachuu danda'an yoggaa amantii laachaa fi deemnu daa'imni sun sammuu isaattillee si akka haala nama ajaa'ibuun akka inni fayyadamu isa taasisaa jechuudha. Kanaaf immoo daa'imman keenya amanuudha jechuudha. Amanuu qabna. Yeroo amanuu dhabnu daa'imni keenya baay'ee miidhama. Yeroo confidence irratti dhabnu atoo raawwachuu hin dandeessu atoo gochuu hin dandeessu ani sitti namanu namni biraa si duukaa raawwatu yoggaa jedhaa deemu confidence dhabaa deema. Humna isaa irratti potential isaa irratti humna dhabaa deemaa jechuudha. Kanaaf immoo amantii dhowwachuu hin qabnu. Amanuu qabnaa jechuudha. Wanta inni dalagu kamirrattu wanta inni hojjetu kamirrattu yoo itti amanaa deemne wanta barbaadesan kaayyoo barbaadesan galmaan ga'uu ni danda'a jechuudha. Kanaafuu waan baay'ee akkasiin irraa barattaniitu abdii guddaan qaba. Yoo isinitti toleete like, share, subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Akkasuma immoo hiriyoota keessaniif qooda.